بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قبروت الربي دقيفتوتا هردوفوتا إيقتوتا دي بي قافلية تيسني تفتوى في إرقتا وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. deebisaan gaafii tanteeysanii akka armaa gadiitii gaafiin dura akka jettu obboleettiin teenya takka isiitu gaafii tana dhiheeffatee akkuma beekamutti namni hedduu birxee wal barbaadu hadafee hedduu wali gufatu dhiiraa fi dhiiraa miti dhalaa fi dhala. Tana waan ta'eef jecha namni gartee dafee mallee fayyulleen dhalumaa fi dhala. dhalaan xabi'aan dhalaan qabu kuni akkuma ijoolleeti. Walloluun saaniitiis hoggaa wallolan wasanaa baatii hanqa xiqqatti if keessa deebi'anii wali fayyan. Geeleetii takkaa wali gufannee eega ala baanee waa babbaranne kana haqa namaa oduu addunyaa irra jiranuu yoo gartee dhiifama wal gaafatan malee rabbiin namaan araaramu jechuun dhage. Tanaafiin ta dura gartee dabartee dhiifa manaa godhi jettuun hin ta'e geeleetiyyan. Duuba harkaan takkaahuu qaamaan bira dhaqee waliin maramnee takkaahuu harkasiin fuune tilifoonumaaniin dhiifama sii godhe anillee dhiifa manaa godhi jeeni sa'uun fi keessatti namni akkasii walitti dhufuun dirqama. Tilifoonni bakka namarraan dhaabbatu jetti. Yaa obboleettii teenya rabbiin sirraa haa jaalatu. Wanni beekuu qabu namni cuftinuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan gamasaa shirkiillee yoo ta'e wanni irra guddoon gartee wanni ilmi namaa gartee laga keessa bu'u rabbiin isaaf hin araaramne shirkidha. Yoo odoon tuubatiin addunyaa tanarraa deeme garuu waan haqaa ilma namaa rabbiin numaan araaramu. Isaan dhiifama walii godhan malee. Dhiifama yoon godhini addunyaa tanarraa ati dhiifama naa godhi jetteeni siin godhi yoo namni san siin je sirraa buute. Garuu ati sodoon gaafatin khaanis odoo sin gaafatin yoo addunyaa tanarraa deeman fuula rabbii dura guyyaa dhaabbatu mu'uminni wanni gartee maallaqa doolaara hangana kafalii hangana hidhamin numan jirtu. Wanni rabbiin namaan qixaatu toltuu ati dalagatte khayri ati carraaqqatte salaata sommana qur'aana zakaadha wahuma khayri ati qabdu achirraahi saffaraniif. Toltuun ati dalaytuun zaata godhatti guyyaa boru callaa kana gartee toltuu ati dalagatte nama sila hedduu toltuun dalagatin toltuu teetirraa isaaf safaran. Duuba tanaaf jecha addunyaa irra daddafanii namni gartee dhiifama wal gaafachuun guyyaa saniin duratti barbaachisa. Tanaafu nama tokko gartee ka wal didaniin hootta harka wal fuudhaa wal dhungadhaa waliin maramaa akkasitti malee awunfiin hin taatu jechuun daliilin jiru hanti. Katabdee deebisaa sii godhee barreessitee siif barreesse anilleen dhiifama sii godhe jennaan tilifoonatti gootee na dhiifama naa godhu jetteeni anilleen dhiifama sii godhe jennaan dhumte dubbiin. Tanaafuu warreen gartee iddoo isaaniitti dhibdeen jirtu har'a aqlii qabu hatattamaan gartee innilleen haadidu dhiifama naa godhi jechuun tilifoonaan barruudhaan isarraa barbaachisaadha. Yoo ati jetteeni inni immoo ani godhu hajuute uummata akkalleen sirratti hin jiru firraa buufti ba'a. Gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko gartee yeroo gartee kophatti salaata gartee salaatu takkaahu imaama boodaan dhugaa gartee salaatu qaraatiin sagaleen nama gariitis nama bochifti. Yoo kophatti odoo salaatan taates namni salaatee rabbi kadhatee rakkoo adda addaa yaadatee yoo saniif jecha kabooyuu tahe boochisan salaata namarraa ni miti. Deebisaan gaafii tanaa
بوتشي سودا ربي رأفتي يو أتمان قرتي قونقو في بيلا في وهم براتي يتشها بوتشون تهين سودا ربي تيف ربي تكاهو قرتي آيان ربي سي بوتشي سي خبوتشو تاتي خون عبادة لا جالتما نبي كني عليه الصلاة والسلام صلاة خيزتي خبويوته تناف بوتشي صلاة نورا هم بليستو قافين اتأنتو أكجتو bakka hedduu jira gartee bakka itti sadaqatan masgiida jaaruu miskiina gargaaruu dhukkubsataa gargaaruu waa hedduu jira waan in gartee karaa adda addaa sanitti sadaqadhu kana yoon haadha abbaa kiyya irratti sadaqadhe hoo akkamii jetti gaafiin tun ati yaa gaafata takkaahuu yaa gaafattu mee gurra keenaa kenne namni ati irra sadaqachuu feetu kuni eenyu haadha abbaa takkaahuu haadha ta'eeti mee haadha ta'e sii galee ta guyyaa gartee dubrummaa siitiin heerumtullee laalaa agartee kutte takkuma san gara si fuutee hanga garaa si qabdu nyaanni itti bushaawee waan nyaatus dhabdee rakkoo meeqaan haqqisaadhaa baati sagal si baadhattee si deeysee kagartee haalli isiin itti si deeysee rakkina gartee isii irra dabre jiruu fi hadhaadhiyyaa dhabuun rabbi malee namni beekuun jiru akkasitti duude si baadhattee si guddifte duuba abbaan keetiis kawaan haati teessiin tajaajiltu san alaa fidee akka atiin tuni bakka geessu akka isii ati waa barattu kasi godhe nama sanirratti sadaqada jechuun sirratti haraami jechuma kanaahu haadha abbaa irratti sadaqatan haadha abbaan nafaqaan sirratti waajiba intalti dhalaa takka yoo hadalagattu taates nafaqaan haadha abbaa irratti waajiba abbaan fedhelleen haa jiraatu abaluu jiraa miti hamma dandeeytii teetitti haadha abbaa kee tajaajiluun sirratti dirqama tokko jiraatu isaan lachuu jiraatanuu nyaachisaan obaasaan gochuu keessa galaniin tajaajiluun waan irra ciisaniin quba qabaachuun sirratti dirqama ammoo intalti dhalaadha yoo gartee tajaarsa qabaattu taate waan jaarsa isii jalaa fuutee haadha abbaan nafaquu hin dandeessu wanni isiin dandeessu yoo hagartee ifi carraaqqattu taate yookaan ammoo abbaan mana sii nama gartee isuma tanaa bulfatee ilmaansaa hadhaadhiyyuu dandee taate amatatti illee haa taatu haadha abbaa akiyyaaf mee waaniin gargaarsa godhuuf nakkan jettee gaafachuun takkaa isumaanuu godhi jechuun bareeda kanaa achitti sadaqaa jettee maqaan dhawin namni gartee atirra sadaqachuu dandeessu haadha abbaa keetirraa alatti sadaqa jettee ka kennuuf dandeessu kaduraa jaarsa keeti kaduraa jaarsa keeti jaarsi kee dhabaa yoo ta'e ati qabaattuu taate zakaallee irra baafachuun siif halaali ammoo inni sirra baafachuu hin danda'u maaliif inni nafaqaan isarra waajibi rabbiitu kijee الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا درك ما إسر الرجرة تناف قرتي صدق أجي واسي خنو إسرتي باطل أتمو إسر صدق أجون ندنديس تناف جيتشا هذا أبا خيسن غرغارا ملي صدقاء إنجينا قافين إتانتو أكجتو خران نمني قرتي خيري توجدو هدو أجرا خراسا شوف ديسي يون هادو ما فونكية رحمة خية فونكية خنين الرادلت وان هذا أباخي ينتهين خنرتي يون صدقات دي صدق أنتي يسني مو مسجد جارو في خنات الرجال يا قبرتي ربي ولان صدق أبلو وهم دينو داندي كبتي هلاك أبدي خراك أبدي سيقلا أمور رجال تون صدقاء دا الرفين تن صدقاء تأجري لمرتي أركتن رحمة فيتي أخاه خيتي أدير خيتي
أداداتي